Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu har'a kan waliin barannu 2.3 wantoota ramaduu kan jedhu waliin baranna. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Ga'umsa barachuu yoo xiqqaate gonfatamuu qabu. Adeemsaa fi xumura barnoota mata duree kanaatti jedha. Erga mata duree kana wantoota ramaduu kan jedhu kana erga xumurtanii waan isin baruu qabdan yookiin ibsuu danda'uudha qabdan asirratti isiniif tarreesseetii jira. Asirratti akkuma argitan isa dubbisuu dandeessu. Gocha ka'umsaa jedha. Wantoota naannoo keetti argaman kanneen akka bishaanii, cirrachaa, dhagaa, biyyee, cilee, zayitii, waraqaa, shaboo, sukkaaraa fi saamunaa walitti qabuun halluu, foolii, bocaa fi cimina isaanii erga qalbeeffattee booda gaaffilee armaan gadii irratti gareedhaan mari'achuun dareef gabaasaadha. Egaa wantoonni maalii jedha gaaffii tokkoffaan. Egaa wantoonni akaakuu maatarii ta'e kan haala murtaa'aa tokko keessatti amala fiizikaalaa dhaabbataa qabudha jechuudha. Wantoonni armaan olii maaliin adda ba'uu danda'u jedha. Maaliin adda baasuu dandeessu? Halluu isaaniitiin, fooliidhaan, boca isaanii, cimina isaaniitiin adda baasuu dandeessu jechuudha. Wantoota walitti qabde kanneen jidduu garaagarummaan jira jedha. Maaliif sitti fakkaata? Garaagarummaan ni jira jechuudha. Egaa wantoonni garaagaraa amala garaagaraa waan qabaniif jechuudha. Lama tuqaa sadii tokko wantoota qulqulluu fi makoo kan jedhu ilaalla. Wanti akaakuu maatarii ta'ee kan haala murtaa'aa tokko keessatti amala fiizikaalaa dhaabbataa qabudha. Wanti jechuudha akaakuu maatarii ta'ee kan haala murtaa'aa tokko keessatti amala fiizikaalaa dhaabbataa qabudha jedha. Ishii kanaan dagatina. Wantoota haala qabiyyee isaanii irratti hundaa'uun bakka lamatti ramaduun ni danda'ama. Maalirratti hundaa'uun jechuudha? Haala qabiyyee isaanii irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Bakka lamatti qooduun ni danda'ama. Isaanis wantoota qulqulluu fi wantoota makoo jennee bakka lamatti qoodnaa jechuudha. Wanti qulqulluun ruqoo walfakkaataa qofa kan of keessaa qabudha. Ruqoo walfakkaataa kan of keessaa qabu. Fakkeenya bishaan qulqulluu fudhattan maal jettuuni? Bishaan qulqulluu fudhattan inni kun qulqulluu jennaan jechuudha. Bishaan xuraawaa kan hin taane hanumaa ofitti hin dabalannee sanaan maal jennaani? Wanta qulqulluu jennaan jechuudha. Wanti tokko ruqoolee lamaa fi isaa ol reeshoo adda addaatiin walitti makaman kan of keessaa qabu makaa jedhama. Wanti makaan immoo jechuudha. Wanti tokko ruqoolee lamaa fi isaa ol reeshoo adda addaatiin walitti makamanii kan of keessaa qaban maal jedhama? Makaa jedhaman immoo. Gocha 2.1 yoo ilaallu gocha armaan gadii gareedhaan mari'achuun yaada wal jijjiiraa jedha. Wantoota armaan gadii tarreeffaman wantoota qulqulluu yookiin makoota jalatti ramadi. Sababa ramaddeef addeessi. Bishaan ujummoo, qalama, aannan, ayireenii, oksijiinii, koopparii, warqii, qilleensa, salfarii, sukkaara, biyyee, cuunfaa fi ashaboo nyaataa. Isaan kana adda ni qoqqoodna. Wantoonni qulqulluun maali? Wantoonni makoon maali? Erga kan jedhu isa seeraan erga hubannee ol deebinee yoo kan barbaachisu ta'e adda qoqqoodnaa jechuudha hundasaayyuu kana. Wantoota qulqulluu. Wantoonni qulqulluu maali? Jechi qulqulluu jedhu hiikkaan saayinsii keessatti qabuu fi hiikkaan hawaasa keessatti barame garaagarummaa qaba. Kanaaf wantoonni hawaasni qulqulluu jedhu kan akka cuunfaa, burtukaanaa, bishaan ujummoo, dhugaatii lallaafaa fi kan kana fakkaatan yaadamee keemikaalaatiin garuu qulqulluu osoo hin taane makaa wantoota adda addaa of keessaa qabanidha. Kan akka cuunfaa burtukaanaa fa'aa jechuudha. Bishaan ujummoo fa'aa isaan kun wantoota qulqulluu miti jechuudha. Wantoota adda addaatiin kan wal makanidha.
Wantoonni qulqulluu amala dhaabbataa kan qabanii fi qabiyyee wal fakkaataa irraa kan uumamanidha. Fakkeenyaaf oksijiinii, bishaan, warqii, ashaboo nyaataa, saalfarii fi kan kana fakkaatanidha. Isaan kun maali? Qulqulluudha jechuudha. Qulqulluudha isaan kun. Wantoonni qulqulluun bakka lamatti ramadamu. Isaanis elementootaa fi koompaawundoota. Elementootaa fi koompaawundoota. Fakkeenyaaf as keessatti jechuudha. Wantoota qulqulluu jenne isaan kana jechuudha. Qulqulluu jennee miti egaa qulqulluun bakka lamatti qoodama jenneerra. Maaliif maalitti? Elementootaa fi koompaawundoota. Fakkeenya fudhattan oksijiiniin elementiidha. Elementiidha. Oksijiiniin jechuudha. Bishaan immoo fudhattan koompaawundiidha. Bishaan yoo barreessan foormulaasaa H2O'dha. Haayidroojinii lamaa fi oksijiinii tokkodha. Kanaafuu asirraa koompaawundiidha miti koompaawundiidha. Koompaawundiidha kun akkuma argitan. Inni kun immoo elementiidha. Warqiin immoo maali? Innis elementiidha jechuudha. Elementiidha. Elementiidha. Ashaboo nyaataa immoo maali? Koompaawundiidha. Saalfariinoo? Saalfariin qubaasaa elementiidha. Gocha 2.1 yoo ilaallu gocha kana gareedhaan mari'achuun yaada keessan wal jijjiiraa. Wantoota qulqulluu armaan gadii tarreeffaman elementoota yookiin koompaawundoo jalatti ramadi. Sababa ramaddeef ibsi. Ayreeniin maali? Elementiidha. Bishaanoo? Koompaawundiidha. Oksijiiniin elementiidha. Kooppariin elementiidha. Warqiin elementiidha. Sukkaarri koompaawundiidha. Ashaboo nyaataa koompaawundiidha. Kaarbooniin elementiidha. Haayidroojiniinis elementiidha. Silveriin elementiidha. Kilooriiniin elementiidha. Meerkuriin elementiidha. Biroominiin elementiidha. Soodiyem haayidrooksaayidiin koompaawundiidha. Egaa asirratti amma bishaan ujummoo maali? Qulqulluudha moo makaadha? Makaadha. Qalama makaadha. Aannan makaadha. Ayreeniinoo maali? Qulqulluudha. Oksijiiniin qulqulluudha. Kooppariin qulqulluudha. Warqiin qulqulluudha. Qilleensi makaadha. Saalfariin qulqulluudha. Sukkaarri qulqulluudha. Biyyeen makaama qulqulluudha. Makaadha jechuudha. Cuunfaa fi ashaboo nyaataa. Isaan kunoo cuunfaan wantoota qulqulluu moo makaadha? Makaadha. Ashaboo nyaataa qulqulluudha jechuudha. Elementoota jechuun maal akka ta'e gadi fageenyaan waliin haa ilaallu. Wantoota qulqulluu ta'an adeemsa jijjiirama keemikaalaatiin gara wantoota xixiqqoo birootti diigamuu kan hin dandeenye elementoota jedhamu. Egaa jijjiirama keemikaalaatiin gara wantoota xixiqqootti diigamuu yookiin bittinuu kan hin dandeenye maal jedhamu? Elementoota jedhamu jechuudha. Elementoonni atoomii gosa tokko qofa kan qabudha. Elementiin atoomii gosa tokko qofa kan inni of keessaa qabu. Fakkeenyaaf silverii, warqii, saalfarii, oksijiinii fi kan kana fakkaatan. Isaan kun gaa elementii gosa tokko qofa. Silveriin silverii qofa kan inni of keessaa qabu. Warqiinis warqii qofa kan inni of keessaa qabu. Amma fakkeenyaaf bishaan yoo fudhattan H2O'dha. Haayidroojinii fi oksijiiniidha kan inni of keessaa qabu. Kanaan elementii jechuu hin dandeenyu. Kun koompaawundiidha malee bishaan jechuudha. Ashaboo nyaataa fudhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf soodiyem kilooraayidii yoo fudhattan jechuudha. Soodiyem kilooraayidii kun ashaboodha. Ashaboon kun elementii jechuu hin dandeenyu. Kanaan jechuudha. Elementii jechuu hin dandeenyu. Kun koompaawundiidha. Maaliif elementoota lama irraati kan inni ijaarame. Soodiyemii fi kiloorinii irraati kan inni ijaarame jechuudha. Kanaafuu elementii jechuu hin dandeenyu. Warra elementii tokko qofarraa ijaaraman maal jennaani? Elementii jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf silverii, warqii, saalfarii, oksijiinii isaan kun elementootadha. Deettawwan elementoota muraasa fakkii 2.1 3 armaan gadii ilaalii jedha.
asirratti fakkii kana ilaaltan iddottoowwan elementootaati jechuudha. Iddottoowwan elementootaati. Inni kun warqiidha. Kun warqiidha. Inni caarra jiru kun meerkuriidha kan inni fakkaatu. Aarra kan jiru akkuma isin jedhe egaa aarra kan jiru warqii. Warqiin jajjaboo halluu keelloo qabudha. Aarra kan jiru jechuudha. Aarra kan jiru kun warqiidha jechuudha. Inni keelloo fakkaatu kun. Inni itti aanu immoo ayireenii jajjaboo halluu meettawaa qabudha. Kun immoo ayireenii jajjaboo halluu meettawaa qabudha. Kun immoo caarra kan jiru immoo meerkuriidha. Meerkurii. Meerkuriin tempereechara dareetti dhangala'oo halluu adii meettawaa qabudha. Egaa meerkuriin dhangala'oodhaan kan inni argamu jechuudha. Akkuma argitan meeshaa kana keessa kan inni jiru dhangala'oodhaan kan inni argamu. Tempereechara dareetiin jechuudha. Uumamaan elementoota 98tu argama. Uumamaan jechuudha. Elementoota 98 kan argamanii. Elementoonni muraasni biroo immoo laaboraatooriiwwan keessatti maloota namtolcheetiin kan qophaa'anidha. Isaan kaan immoo jechuudha muraasni mana yaalii keessatti laaboraatoorii keessatti kan qophaa'anidha jechuudha. Walumaa galatti lakkoofsi elementoota haga ammaatti beekaman meeqadha? 118 jechuudha. Kan namtolchee fi kan uumamaan walitti dabalatee jechuudha. Moodeliin suuddoowwan elementoota fakkii 2.14 irratti agarsiifameera. Asirratti jechuudha. Isaan kana ilaaltan moodelii suuddoowwan elementii atoom tokkee fi atoom lamee agarsiisa jechuudha. Inni kun elementii atoom tokkeedha. Inni asirratti argitan kun jechuudha. Inni kun immoo elementii atoom lameedha. Elementii atoom lamee. Elementoonni kunneen qoodamaa fi amaloota mataa isaanii qabu. Amala isaanii irratti hundaa'uun elementoota bakka sadiitti ramadamuu jedha. Amala isaanii irratti hundaa'uun jechuudha. Elementoota bakka meeqatti qoodna? Bakka sadiitti qoodna jechuudha. Isaanis sibiilota, sibilaalotaa fi gariin sibilaalota jennee qoodna. Maal elementoota jechuudha. Sibiilota irraa yookaan amaloota isaa yoo ilaallu sibiilonni jechuudha. Maanni amala elektiriikii dabarsuu, calaqqisuu, shibummaa fi battummaa qabanidha. Sibiilonni jechuudha. Amalli isaanii maanni elektiriikii of keessa dabarsuu qabu. Amala elektiriikii of keessa dabarsuu qabu. Ni calaqqisu. Shibummaa fi battummaa qabu jechuudha. Battummaa fi batteeffamuu fi shibummaa qabu. Elementoonni amala elektiriksiitii elementoota amala elektiriksiitiin dabarsuu sibiilonni jechuudha. Sibiilonni amalli isaanii egaa elementoota amala elektiriksiitii dabarsuu, calaqqisuu, shiboofamuu fi battummaa qabanidha jechuudha. Kuni amala sibiilotaati. Amala sibiilotaa maal maalidha? Amala elektiriksiitii of keessa dabarsuu, calaqqisuu, shiboofamuu fi
batteeffamuu kan qabanidha jechuudha. Qabxii baqinaa fi qabxii danfinaa olaanaa qabu. Qabxii baqinaa fi qabxii danfinaa olaanaa kan qabanidha jechuudha sibiilonni. Meerkurii irraa kan hafe teempireechara dareetti faalkaa jajjabootiin argamu. Meerkuriin garuu dhangala'oodha. Meerkuriin sibiila ta'ee jechuudha dhangala'oodha. Faalkaa dhangala'ootiin kan inni argamu teempireechara dareetiin jechuudha. Warreen kaan immoo maanni sibiilonni warreen kaan teempireechara daree irratti maanni jajjaboo faalkaa jajjabootiin kan isaan argaman. Meerkuriin garuu dhangala'oodhaan sibiila ta'eet dhangala'oodha. Fakkeenya fudhanne kaalsiyeemii, ayireenii, soodiyeemii, almuuniyeemii fi kan kana fakkaatanidha. Isaan kun maanni warreen amma tarreessine kun hundi isaaniiyyuu sibiilotadha jechuudha. Sibiilota. Sibiilonni beekamoon tokko fakkii 2.15 irratti kennaman ilaalii jedha. Asirratti sibiilota beekamoo tokko. Kun silveriidha. Kun koopariidha. Isaan kun magaaneziyeemiidha. Kun immoo almuuniyeemiidha. Sibiilonni jireenya guyyaa guyyaa keenyaa keessatti faayidaa guddaa qabu. Fakkeenyaaf meeshaaleen mana keessatti itti fayyadamnu kanneen akka albee, qaxxaamuraa, murtuu jechuudha. Mismaara, makiraajii fi kan kana fakkaatan sibiilota irraa kan tolfamanidha. Meeshaalee mana keessanii tokko ilaaltan sibiilota irraa kan tolfamanidha jechuudha. Sibiilaalota immoo yoo ilaallu amaloota sibiilaalotaa yoo ilaallu sibiilaalonni faallaa amala sibiilotaa qabu. Maanni giraafayitii irraa kan hafe sibiilaalonni hundinuu dabarsoo ho'aa fi elektiriikii miti. Garuu giraafayitiin maanni dabarsoo ho'aa fi elektiriikiiti. Garuu sibiilaaladha. Giraafayitiin garuu dabarsoo ho'aa fi elektiriikiiti jechuudha. Giraafayitiin sibiilala ta'ee dabarsoo ho'aa fi elektiriikiiti. Sibiilaalonni jechuudha dabarsoo ho'aa fi elektiriikii miti. Eenyurraan kan hafe giraafayiitiirraan kan hafe jechuudha. Hin calaqqisani. Sibiilonni ni calaqqisu. Sibiilaalonni garuu hin calaqqisani. Yommuu tumaman ni caccabu. Hin battaa'an yookiin hin shiboofaman. Egaa asirratti sibiilli maanni ni battatu malee hin caccaban. Garuu isaan kun yeroo tumaman ni caccabu malee hin battatan jechuudha. Yookiin hin shiboofamu jechuudha. Isaan kun amala sibiilaalotaati. Teempireechara dareetti faalkaa sadanuutiin ni argamu. Faalkaa sadanuu yeroo jennu faalkaa jajjaboo, dhangala'oo, gaaziitiin argamu jechuudha. Fakkeenya jajjaboo kan ta'an kaarboonii, saalfarii, ayoodiinii, foosforasii fi kan kana fakkaatanidha. Isaan kun faalkaa jajjabootiin argamu jechuudha. Kaarboonii, saalfarii, ayoodiinii, foosforasii isaan kun faalkaa jajjabootiin kan argaman. Dhangala'oodhaan immoo kan argaman eenyudha? Biroominii yommuu ta'u, gaazii kan ta'an immoo haayidroojinii, oksijiinii, kiloorinii, naayitiroojiinii fi kan kana fakkaatanidha. Isaan kun immoo faalkaa maaliitiin argamu? Faalkaa gaaziitiin argamu jechuudha. Haayidroojinii, oksijiinii, kiloorinii, naayitiroojiinii isaan kun faalkaa gaaziitiin dhangala'oodhaan kan argaman biroominiidha. Sibiilaalota beekamoo fakkii 2.16
irratti kennamee ilaalii jedha. Asirratti akkuma argitan kun kaarbooniidha. Asirraa isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Kitaaba keessan irraa ilaaluu dandeessu. Kun kaarbooniidha. Kun immoo foosfarasiidha. Kun salfariidha. Fakkiin kun egaa fakkii 2.1 sibiilota beekamoo tokko tokkodha. Akkuma sibiilotaatti sibiilonnis jireenya guyyaa guyyaa keenyaa keessatti faayidaa guddaa qabu. Fakkeenyaaf kaarbooniin ulee dhagaa baatirii keessa irraa tolchuuf, salfariin qorichummaaf, kilooriniin bishaan qulqulleessuuf ni fayyada. Egaa kaarboonii jechuudha ulee dhagaa baatirii tolchuuf ishii keessa isaatti argamtu jechuudha. Keessa dhagaa baatirii ulee fakkaattee ishii dhaabattu sun isheen maalirraa tolfamti? Kaarboonii irraa tolfamti. Salfariin immoo qorichummaa fi kilooriniin immoo bishaan qulqulleessuuf. Egaa bishaan qulqulluun taane maal gootu? Kilooriniitti naquudhaan dhugdu. Yeroo sana bishaan keessan isiniif qulqulleessa jechuudha. Gocha 2.14 yoo ilaallu, gocha kana gareedhaan mari'achuun yaada wal jijjiira. Elementoota armaan gadii kennaman irratti hundaa'uun gaaffilee kennamaniif deebii sirrii ta'e kenni jedha. Ayireenii, oksijiinii, koopparii, warqii, salfarii, kaarboonii, silvarii, foosfarasii, meerkurii, ayoodiinii, ziinkii, almuuniyeemii, liitii, soodiyeemii, biroominii, filoorinii, kaalshiyeemii. Isaan kun nu kennamaniiti jiru. Deebii gaaffii asitti nu gaafatu kanaaf deebii deebinaa jechuudha. Elementoota armaan olii sibiilaa fi sibiilotatti ramadii jedha. Warra asitti nu kennaman kana jechuudha. Ramaddii kanaaf ulaagaan ati fayyadamte maalii jedha? Egaa ayireeniin maali? Sibiila, oksijiiniin sibiilaalaa, kooppariin sibiilaa, warqeen sibiilaa, salfariin sibiilaalaa, kaarbooniin sibiilaalaa, silvariin sibiilaa, foosfarasiin sibiilaalaa, meerkuriin sibiilaa, ayoodiiniin sibiilaalaa, ziinkiin sibiilaa, almuuniyeemiin sibiilaa, liidiin sibiilaa, soodiyeemiin sibiilaalaa, biroominiin sibiilaalaa, kilooriniin sibiilaalaa, kaalshiyeemiin sibiila. Baarraa kan jiru immoo wantoota armaan olitti sibiilota ramadde keessaa tempereechara dareetti jajjaboo kan ta'e isa kami? Dhangala'oo kan ta'an isa kami? Gaazota kan ta'anoo asirraa yoo ilaallu as keessaa jechuudha. Fakkeenyaaf sibiilota keessaa jechuudha. Jajjaboo kan ta'e yoo fudhattan kaarboonii fudhachuu dandeessu. Dhangala'oo kan ta'e immoo biroominii, gaazii kan ta'e immoo oksijiinii fudhachuu dandeessu. Gaaffii lammaffaan iddootawwan sibiilota kanneen akka pootaashiyeemii, kaalshiyeemii, ayireenii fi almuuniyeemii akkasumas iddootawwan sibiilota kanneen akka salfarii, foosfarasii, biroominii fi ayoodiinii qorachuun amaloota fiizikaalaa waliigalaa isaanii walitti qindeessuun dareef gabaasaadha. Isaan kana hundasaa walitti qindeessitanii dareef gabaasuu dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan gariin sibiilota kan jedhu ilaalla. Gariin sibiilonni elementoota amala sibiilaa fi sibiilaalaa qabanidha. Gariin sibiilota inni jennu egaa amala lamaan isaaniiyyuu qabu. Kan eenyu? Kan sibiilaa fi kan sibiilaalaa qabu jechuudha. Elementoonni kun gariin dabarsoo ho'aa fi elektiriikii waan ta'aniif meeshaalee elektirooniksii keessatti faayidaa olaanaa qabu. Fakkeenyaaf silikoonii, jarmaaniyeemii fi arseenikii. Isaan kun gariin sibiiladha jechuudha. Silikoonii, jarmaaniyeemii fi arseenikii. Silikoonii yeroo ilaaltan ishee kanadha. Jarmaaniyeemiin kanadha. Arseenikiin immoo kanadha jechuudha. Isaan kun elementoota gariin
sibiilota tokko tokkooti jechuudha. Kompaawundota kan jedhu yoo ilaallu immoo kompaawundota jechuun maal akka ta'e waliin haa ilaallu. Kompaawundoonni wanta qulqulluu ta'e wantoota elementoota garaagaraa lamaa fi isaa ol ta'an reeshoo dhaabbataa ta'e wal nyaatinsa keemikaalaa gaggeessuun kan uumamudha. Fakkeenyaaf bishaan fudhachuu dandeessu. Bishaan H2O dha miti, haayidiroojiinii lamaa fi oksijiinii tokko jechuudha. Elementoota irraati kan inni dhufe jechuudha. Elementoota lamarraati kan inni dhufe kompaawundiin kun. Bishaan kompaawundiidha. Wantoota qulqulluu yeroo jennu egaa bishaan qulqulluu jechuudha. Bishaan qulqulluu irraa elementoota lamarraa kan dhufedha. Haayidiroojiinii fi oksijiinii irraa kan dhufedha. Maal jedhaa? Kompaawundiin wanta qulqulluu ta'e wanta qulqulluu yeroo jennu egaa bishaan qulqulluu. Atoomota elementoota garaagaraa lamaa fi isaa ol ta'an reeshoo dhaabbataa ta'e wal nyaatinsa keemikaalaa gaggeessuun kan uumamudha. Kan egaa oksijiinii fi haayidiroojiiniin wal nyaatinsa gaggeessuudhaan bishaan nuu kennu jechuudha. Bishaan nuu kennu. Egaa reeshoon isaanii dhaabbataadha. Reeshoon isaanii dhaabbataadha. Kan haayidiroojiinii fi kan oksijiinii jechuudha. Fakkeenyaaf soodiyem kilooraayidii ashaboo nyaataa jechuudha. Soodiyem kilooraayidii elementoota garaagaraa lamarraati jenneerra miti. Soodiyemii fi kiloorinii walitti dabalamuudhaan kan ashaboo nyaataa nuu kennan jechuudha. Soodiyem kilooraayidii nuu kennan. Bishaan almuuniyem kilooraayidii bishaan fudhachuu dandeessu. Isuma amma fakkeenya isinii fudhadha jechuudha. Almuuniyem kilooraayidii, soodiyem kilooraayidii kompaawundii elementoota soodiyemii fi kiloorinii irraa uumamedha. Fakkiin 2.1 elementoota irraa uumamee fi soodiyem kilooraayidii agarsiisa. Asirraa ilaaluu dandeessu. Kun soodiyemiidha. Kun immoo kilooriniidha. Kiloorinii inni itti aanu immoo soodiyem kilooraayidii. Soodiyem kilooraayididha. Kunii fi kun egaa wal dabalamuudhaan kana nuu kenna. Soodiyem kilooraayidii jechuudha. Kompaawundoonni adeemsa jijjiirama keemikaalaatiin gara wantoota irraa ijaaramanitti diigamuu ni danda'u. Kana jechuun kompaawundoonni adeemsa jijjiirama keemikaalaatiin gara wantoota irraa ijaaramanitti diigamuu ni danda'u. Kana jechuun soodiyem kilooraayidii gara kamitti diigamuu danda'a jechuudha? Gara kiloorinii fi gara soodiyemiitti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Diigaminsaan booda elementoota yookiin kompaawundoota biroo yookiin lamaanuu uumamuu ni danda'u. Akkuma amma isiniin jedhe egaa soodiyem kilooraaydiin kun gara kiloorinii fi gara soodiyemiitti deebi'uu danda'a jechuudha. Kompaawundootni amala fiizikaalaa fi amala keemikaalaa mataa isaanii qabu. Amaloonni kunis kompaawundoonni tokko kompaawundii isa biroo irraa adda baasuuf nama gargaara. Amalli kompaawundii tokko amaloota elementoota irraa uumame irraa guutuutti addadha. Egaa asirratti soodiyem kilooraayidii kana yoo ilaaltan soodiyem kilooraayidii jechuudha. Amalli isaa kiloorinii fi soodiyem kilooraaydiin tokko miti. Soodiyem kilooraayidii fi soodiyemiin amalli isaa tokko miti. Bishaanis yoo fudhattan jechuudha. Bishaanis haayidiroojiinii lamaa fi oksijiiniidha miti erga. Kan walitti dabalamee H2O nuu kenna. Bishaan nuu kennu jechuudha. Bishaanii fi oksijiiniin amalli isaa tokko miti. Bishaanii fi haayidiroojiiniin amalli isaa tokko miti. Ishii kana akkasitti hubadhaa.
Fakkeenyaaf ashaboon nyaataa koompaawundii atoom soodiyeemii tokkoo fi kiloorinii tokko irraa kan uumamedha. Amaloonni ashaboo nyaataa kanneen akka rukkinaa, faalkaalee fiizikaalaa, dhandhamaa fi kan kana fakkaatan amaloota soodiyeemii fi kiloorinii irraa guutummaa guutuutti addadha. Akkasumas amalli bishaanii amala elementoota irraa ijaaraman kan haayidroojiinii fi oksijiinii irraa addadha. Isumaan amma isinii kaasedha jechuudha. Moodela suuddaawwan koompaawundii bishaanii fakkii 2.19 irraati ilaalii jedha. Kuni moodela suuddaawwan koompaawundii bishaaniiti jechuudha. Asirratti akkuma argitan bishaan H2O mitiire haayidroojiin 2 fi oksijiinii 1dha. Asirratti egaa haayidroojiiniidha isheen adiin kun, inni diimaan kun immoo maal jechuudha? Oksijiiniidha. Akkasiin argama jechuudha haayidroojiinii akkasiin wal qabateeti argama jechuudha. Gochaa 2.15 yoo ilaallu kanneen armaan gadii gareedhaan irratti mari'achuun dareef gabaasaa jedha. Hiikaa elementii fi koompaawundii. Egaa elementiin atoomota gosa tokko qofa kan of keessaa qabudha. Koompaawundiin immoo elementoota lamaa fi isaa ol kan of keessaa qabudha jechuudha. Garaagarummaa elementii fi koompaawundii gidduu jiru. Garaagarummaan isaanii isuma amma jennedha jechuudha. Elementiin atoomota gosa tokko kan of keessaa qabudha. Koompaawundiin immoo atoomota gosa adda addaa lamaa fi isaa ol kan of keessaa qabudha jechuudha. Elementoota koompaawundoonni armaan gadii irraa uumaman adda baasaa jedha. Egaa soodiyeem kiloraayidiin koompaawundiidha. Maalirraa uumame? Elementii maalirraa uumame? Soodiyeemii fi kiloorinii irraati kan inni uumame jechuudha. Baarra kan jiru immoo kaalshiyeem oksaayidiidha. Kaalshiyeem oksaayidiin immoo kaalshiyeemii fi oksijiinii irraati kan inni uumame. Elementoota kaalshiyeemii fi oksijiinii irraati. Caarra kan jiru immoo pootaashiyeem kiloraayidiidha. Inni immoo elementii pootaashiyeemii fi elementii kiloorinii irraati kan inni uumame jechuudha. Bishaan immoo yoo ilaallu bishaan immoo haayidroojiinii fi oksijiinii. Elementii oksijiinii fi haayidroojiinii irraati. Ayireen salfaayidii. Inni immoo elementii ayireenii fi elementii salfarii irraati kan inni uumame jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kan fakkaata. Viidiyoo itti aanuun makoota kan jedhu walitti deebina. Nagaan naa tura.